أبو معاذ السلام عليكم. ورحمة الله. أبو عمران. نجاجرتني. لقي الحمد لله بقى جراتن. سلام جرتو فيان كيسان. فيا عفورا كيس كان هاتورنا إيه كيف سبدن إيه سبدن اسم بدني جناني تيك توك نكنا كل رجل عبد الله من أساس جلالو كتاني. هاي هي كوني زيرو دبر ورنينكم ما خايا ولا جنان إيمو غير إيمو سنة ولا قال أسيس نو جرابر يرو الريبا في الكنيتو دنوته ديمن ما جرا الله الله. ما أنا هدوماتي مال إيه ريبورتي ولا يا جماعة ريبورت وانا قد أكاكو جري يرو ريبورتي قد كوبيلينكي قد كوبي قد تيوان كذا راكاسا كذا ما جالس نبي لديس أنو ما نكى يكنا يوم ما ركزت دبسيسني أكاس التلولي قد ما نواقب قتمالي. أي والله إن شاء الله نقولني يوم ربي العافية ربي على في سوء والله شاي وانا امريكا كاغر ايرغال امبودا نتي كوسي سيستم ني وانا كون فوكتا على سنغالتي أكاس يا تيك توك كده كوني فقطة ايه سيستم تارا كما دي غوراني سينكم نغو جيرتو نجي الحمد لله شعبان نكم ام بدينا كرمضان اللي دياتو جرا كوبا تي كوسي دا نمني وغو سبورتي وجچو داب كا وكنا تتامي دي كوسي أكاس يا دركما ايه سوچو برباچيسا اما سچمانو ijoollee warra mana garagaratti banatee mana bakka soddomatti banee taa'u kana illee itti nu hima bu'aa akkasitti hin qabaatu jedha wallaafisu malee bu'aa hin qabu. والله أفورا لوين جفتني بيتا ندمني Anama tokko isaaniitu bira seenuu dhiiseetiin jira. أكاس قونا Dhoowwuu barbaachisa jechuun wannaani wala maal jedha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wagguu dubbatu نعم wannaan waliin dhabinaa jedhaami rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waliin ولا dhabinaa. تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم Fatafshaluu wa tadhhaba riihukum jedha. نعم Akkana jechuun bari waliin dhabinaati isinii أكاس hin fashaltanii jedha najaaha dhabdanii. صح صح وتذهب ريحكم jechuun quwwaan keessanii illee ni deemti jedha ni baddii jedha. أكاس Asitti illee kunillee sheekaati asitti xiqqoosii wangeela xiqqoosii qabateetiin nama 50 qabatee taa'a. أكاس Asitti illee tokko nama 20 qabatee taa'a. Asitti illee tokko nama 100 qabatee taa'a. أكاس Kunillee tokko asitti qabatee taa'a. Kuni aadaa akkanaa kana haga danda'e lolee eessaa akka dhufeen hin beeku. صح Abu Mu'aaz ammoo isaanii Abu Mu'aaz miskiina rabbiiti hundaafuu garaa laafanii bakka daawaan jirtu olma seenanii isaanii laakiin ما ammoo قبل رفعوا قبضة إن شاء الله نتد ما أستاذ عيسى جاء أنا anatu gurra sin qabachiisuu dhiise. والله يجي غيظ نستنى ربي Wallahi توبة anatu gurra sin qabachiisuu dhiisee jennaan akkanatti amma isin ammoo bakka khayriin dalagamtu arginaan ittuma ol seenuudha. ون خير فكاتي مرو غريب نم فشل سيستي عيسى نو جياني غرغدا كنا ون دي سينا مشان لما قبته تار وجديد ما ندفا والله يفهم والله له والسابقون Isin ammoo waan akkasii irratti garaatti laafinaati. Wanni bakka takkatti yoo walitti qabame malee bu'aa takka illee hin qabu addaan faca'a akka peenteen facaate sanitti addaan faca'a. بو فكاتا مالي بو عمتي بيتو من فكاتا مالي واني Bu'aa takka hin qabu wallahi waan wal fashalsiisu malee. صحيح Bu'aa takka illee hin qabu. Fakkeenyaaf amma nuti amma bakka kanatti wal geenyee yookaan ammoo yeroo isin bantan mana keessanitti wal geenyee yoo yaamsa goone صح ani yoo bu'ee isintu jira yoo kun bu'e kanatu jira beqa guutamee ta'a isin galtee. Ammas aduwwiin illee nam tokko dafaruu hin danda'u. ابدا Isin galtee yoo ammoo asitti nama 5tu jira. Kun illee asitti nama 10 qaba. Kun ammoo nama 50 qaba. Kun nama 100 takka qaba. Asitti nama 200 jira. Manni 5-6tu banama. Maaf maaltu irra bareeda waan jedhu laaluu barbaachisa. صحيح Isin galtee ijoollee shamaraas haa ta'u dhiiras haa ta'u waan isiniif bes jedhuudhaa miti. أكاس Maaltu beqa islaamummaadhaaf kamtu irra tola? Quwwaa keenyaaf kamtu irra tola? Kamtu irra bareedaa jettanii laaluu barbaachisaa jechuudha. Anneen gadda maaliif mucayyoo takkatti maal lolaa ture? Mucayyoo itti lolaa ture sanni beekanii mi? Mucayyoo dhaga'uu diddee jennaan sababni isiidhaa sababa nama facaafti jedheetiin sodaadhee akkasitti أكاس wanna jedhaatiin ture. Sababa saniif jecha beqa ani fakkeenyaaf amma ani lallabe naanaa jedhaniif yookaan ammoo
dubbadhinaan haa jedhaniif ta'uun qabu. Rabbiin maal jaalata? Islaamummaa keessatti kamtu irra bu'aa buusa? Kamtu natiijaa irra argamsiisa jedhee yaaduu barbaachisa jechuudha. Akkasanitti deemuu nu barbaachisa. Duraanillee akkasumatti turre alhamdulillah. Seerri kan hin jijjiiramu. Abboommii ta'e. Eeyyama seerri keenya akkasumatti ture alhamdulillah. Hin diigamu ammallee sanuma. Nuutu akkas ta'e. Duraan maal ijoollee shamaraa fa'aa godhannee mana ijoollee shamaraa seenaatiin turre bakka takka gooneetumaan erga sanii seenna. Abdiin Musaan nurraa fuudhee jennaan sanuma seenaatiin turre. Asiin dura Suusuu fa'aa, Jamiilaa fa'aa, ijoollee ammas Hanaan isaa mucayyoon suni dagatee. Hanaan isaa mucayyoon sun maqaan isaa. Akkas biyya galte. Biyya galte sanii. Rageetti haa ta'u. Abdiirra walii galee. Ijoollee. Ahlaame. Saba saniif jecha uflaala ijoolleen mana bantan calistanii saatima argitan mana bantan walirratti hin banina. Bakka takka seenaatti namni lallabuu barbaadan waan bu'aa qabu wayiidha. Namni illee akkasitti si'aayee dhufuu danda'a, dhaggeeffachuu danda'a. Malee yoo bakka garagaraatti faca'e kun asitti nama 5, kun asitti nama 10 qabatee ta'a, kun asitti 20 bakka da'waadhaa jedha yoo isa gaafatan. Anillee da'waa godhaa jiraa jedha. Kheyrii fakkaata immoo diigumsatti jira jechuudha. Isatti kheyrii fakkaata malee diigumsa jajjaba fidu jira. Waan duraan ijaarame san guutuu diigeetti facaasu jira jechuudha. Bu'aan illee hin jiru. Amma fakkeenya namni yoo addaan faca'eetiin jedhe namni dhufeetiin amma kiristaana meeqa ta'us jala taa'ee dhageeffacheetiin deema. Garuu ammoo yoo bakka garagaraatti jiraate kiristaanaa miti musliima iyyuu ni jibbisiisa. Dhufee dhageeffachuu ni jibbisiisa jechuudha. Akkasii sababa saniif jecha ijoolleen keenya ijoolleen mana bantanii teessan ufiif jecha qofa osoo qalbii keessa waan isin yaadde qofa laaluu osoo hin taane islaamummaadhaaf maaltu tolaa jedha. Da'waadha bakki kun bakka qooda lubbuutii miti. Yoo qalbii keessan keessa rabbitu beeka, keenya hundayyuu rabbi beeka. Yoo sheekummaa beekumsa qabanaanee jedhaniif taate qalbiin keenya rabbiyyuu nu salphise boo. Wallahi rabbiin nu salphise. Wallahi nu tuubanne. Yoo qalbii keenya qooda lubbuu keenyaatiif jecha nu haa beekanii nama jabaadha nu haa jedhaniif taane nu tuubanne maal da'waa goona nutuu da'waa nu barbaachisa. Maal namatti waa himnaa miti nutuu ufitti nama nutti himuu barbaachisa jechuudha. Gaafsan nutuu khatararra jirra jechuudha. Yoo rabbiif jecha taate immoo namni rabbiif jecha waa hojjetu waliin dhabu yeroo kamitti. Ikhlaasni jiraannaan rabbiif jecha hojjennaan qooda lubbuurra namni gabbu'ee hojjennaan wanni tokko wanni nama wanna jedhuun qabu isinii galtee waan waldiiguun qabu namni rabbiif jecha hojjetu akka sahaabaan itti deemte sanit deema najaa argata walii gala. Maaliif jennaan kaayyoon keenya ka rabbiidha yoo ta'e khalaas qooda lubbuudhaa dhiifne akkasitti deemuu dandeenya jechuudha. Akkasi rabbiin keenya nu alaafisu. Isinillee biran seeninaa baay'innaanii yeroo ijoolleen bantee yookaan ufumaa keessanii banaa isin bira dhufna. Yookaan ammoo ijoollee yeroo fakkeenyaaf yeroo isin mijanne Abdii Musaa fa'aa ijoollee maduraan beekamu kanneen bira seenaati. Lallabadhaa erga sanii ammoo sa'aatii deemtanii sa'aatii bira shaakalama yoo ofii bantan ammoo isinuma bira dhufneetumaan teenya yoo hambane na bira dhuftanii yookaan farhaa yoo bane farhaan bira dhaqaa akkuma durii sanitti deemu turra gaariidha. Itti deebuu qabna fakkaata waan bareeda jettanii ji'a ramadaana kanaafaa yaani beektaa namni garee shahadaa kan akka malee nu wallaaftu laalu jira malee waan guddoo kanaan itti feemasuudhaaf namni waan hedduu bakka wangeela gabbuufatee nama tokko qawaa dubbisool naqatee nurratti sheer godha. Kanaan wanta jechuun jira waan kun bu'aa akkasitti hin qabdu gamtaan nuti deemna inshaallah. Ajaja keenyaan alatti kan deeme hin barbaannu labsachuu qabna gartee. Akkan taane daawaan godhan waan haa barsiisu eega gartee waan kana lallaba taate manuma tokko gartee masjida cinatti hin ijaaranii safara biraa dhaquu qaba. Waan adda addaa barsiisuu dandeenya. Ooma kana lallaba kanarratti mana adda addaa 6, 7, 8 nuti bara. Gaaf tokko kana faffaca'anii fira dhoofnee nuti deemuu dhiifnaan irra xawaafuu dhiifnaan lafti nagee taate. Amma nama 2-3 qabatee kanuma taa'u jira hundi gartee ijoolleen gara islaamummaa dhuftees mana babbantee cal jettee teessi kun isiifillee gaarii miti sabaata isiin kan wayillee hin barattu gara islaamummaa dhuftee gara barnoota isii deemu inni kaan dhufee nu dammarameetuma gamtaan waliin deemuun dirqama ta'a. Ati ramadaana sana duratti inshaallah karoora itti baasuu qabna. Warri dursan gartee qabsaa'onni gartee gara shaadaa warri duris gaddeebanii tartiibatti godhachuun dirqama qaba. Anarraa dabalatee olii gad xawaafuun manni nuti beeynu manuma abdiiti yookaan abdiin taane ana yookaan waan hin taane
يعني نمني براسين جرا كسي ولين ديمو ترى دركما منا أبديتي يو أبدين هندن ديني إلا مسافرة إلا والربي وافد يوتا تمالي أكسي جرا مالي ولي قد ديمو كوني إنتاني نجلت دفتي هد دول اي والله يا كاسي انا اللي وني بيكا جالي سيسني قلت وني مي نمني اتش اوفي حلال ومي جديتي مفر دبدي تبقى نمني مي اوفي حلال وجديتي جولمان اتياز نكونوا مي اوفتي حلال تو جديتي جالي سيسني قلت مجايو تكا يادتني مجايو تكلولا تو دوغا مجايو دي سياتي وابليسيتا غافا جدون از ديبيتن ورفسو جرقبدي صح ergasani ammoo waan fukkata wayii argame san booda namu isin illee dhiisuu dhiiste boodar tokko da'waa dhiiftee turaalense waa balleessu dhiisedhaan achi boodaan ammoo mee xiqqoo si namni ufaala laalumee kalalla bullee lallabee maal jedhullee jedhee waan itti himnu kana mee yoo itti galuu fi dhabe mee ufaala laalu jedheetiin xiqqoo sirraa jallise jedheetiin ofirraa jallise laakiin bu'aan qabu bu'aan qabu sini galtee ijoolleen shamaraas taatee kan dhiiraadha. Ijoollee dhiiraatillee irra caalaanii kan shamaraatillee miti. Asitti kan nu rabbashu jiru amma zamana kana ijoollee dhiiraati. Rabshaa dhaabaatee sirnatti deebi'a. Yoo waan beekne baradha deemati aga sirra teessan. Ani mataan kiyyama saatii kana osoo borumsi jiraate wallaahi saatii kana hin banu abadan. Amma saatii kana borumsa hin qabu. Sinigaltee waa barreessuudhaaf jedha bakka xiqqoo si na dabbaree jennaan mee seeneeti naana chaachisu jedhee seene malee saatii kana waa baradha abuun waa hojjetaa lallabu jedhan ati immoo dargaggeessaa waa baradhu caalatti yoo daawaa godhuu taate immoo daawaa gochuun rabbiif jecha yoo taate manni abdii Muusaadhaa jira yookaan ammoo Abuu Mu'aaz bana yoo Abuu Mu'aaz abdii Muusaatti himanii mana banuu barbaade yoo jedhan rakkoo dhaamite fakkeenya Abuu Mu'aaz mana banuu barbaade yoo jedhan abdii Muusaa cufeetiin gara mana Abuu Mu'aaz dhaqan yoo fakkeenya ammoo duratti waggoon dhufee abdii Muusaa guyyaa Farhaan eeyyama bakka achi dhaqee namni bakka takkatti walitti qabame yoo jedhe si'aa innatu argama tokkummaa keenyatu mul'ata jechuudha amma saatii kana ammoo ijoolleen maan xixiqqoon dhuftee bakka anuu sheekaaf gaheeti akka kunoo wanna argitanii agulii nu goote ilma agulii ka jedhan san beektanii ilmi aguliin akkasitti agulii nama godha anuuf gahee jiraa jedha osoo hin geenye anuuf gaheetiin jiraa jedha osoo hin geenye akkas nu godhina tamaam obsaati islaamummaadha wanni kun mashruuca guddaadha hin ariifatina akkuma kunoo ila kun nutummaan suutaan deemnu kanatti yoo deemame irra caalaadha suutaan ijaaramaa waan deemutu tola akkasitti wanna jedha ijoollummaan yookaan ammoo ariitiin isin qabattee olii gadi nu taarina rabbiin nu hunda keenya nu haatiksu hundaafuu barakaa rabbiin haa godhuuti akkasi waan jette yoo qabaattan dubbadha. Kanuma ustaadha in labsin jechuun himna galgalama waan ammumarraa waan itti eegaluu qabnu gartee ajaja keenya dhageessanii jiran irra raawwachuu qabna gartee bifa jaalalaatiin kabajaatiif maybe inni waan godhus beekumsaan irra qabaachuun mala gamtaan bakka takkatti deebinee godhuu qabna mariidhaan iddoon baay'ee koottaa hin kannamti gartee wayi salaata tokko taatee salaannee imaamni tokko salaachisee deemu miti sa'a 24 banaadha irraa namni tokko sa'a takka lallabee deemnaan koottu itti aane sa'a 25 sa'anii jirra gartee akkasitti gartee barnoota ofii barsiisuun dirqama taana muutu inshallah kaan ammoo gara barnoota ofii fuulleeffatee garuu namni barnoota qabaannaan Abuu Mu'aaz bar namni dhageeffachuu idas nama jedha fakkeenyaaf amma isin waan tolchitanii isin beektan wagguu isin namni maaliif isin hordofa namni wagguu isin gorsitan wagguu maal jettan waan namni isin galchitaniif immoo namni yoo waan kennu hin qabne namni taa'ee jala dhageeffachuu nama dabbara isin galtee namni amma saga silaadhaa hin bilchaatin mana banuun aslan isarraa eeggamaadhaa miti khalaas da'waa biraadhaa waan tolcheetiin beeku irratti yoo bobba'e irra gaarii yoo muqaaranaa kana yookaan nisitsirii kan jedhamu kana amaanutti nisitsirii yookaan amantii wal bira qabu kana tolchee ka beeku taate ati mana banuun sirraan eegamu bakka namni jirutti dhayixee yoo lallabde namni hordofee si dhufu bu'aa sirraa argannaan jechuudha bu'aa sirraa argannaan tawfiiqa rabbii qabaannaan namni bakka ati jirtutti barbaadee sitti dhufaa jechuudha tamaam yoo ati ammoo lakki yoo ati jechi kan kennaman quubsine kiristaanni illeen sitti taphachuudhaaf saatii siin dabarsuudhaaf sitti dhufa malee bu'aa takka illee hin qabu muslimni illee dhufee si dhageeffachuu hin danda'u waan hin taane akkasidha dalaguu irra yoo dhaaban
irragaariidha akkasii Abu Muaz rakkoon qaban yaa jamaa Abu Muaz isaan amalli isaaniidha bakka khayriin dalagamtu arginaani itti ol seenuudha duraayyuu anatu dhaabaa jedhaani dhaabaa jennaan nima dhaaban rakkoon qabdi waa rukunnee deebuuf akkas godhuu turre nama rukutamu mana gaafa isaan babbananii uummata kana jarana waa beekanii fi miti hikma akkaataa waa barbaachisa wooma lallaba kana keessatti dubbistee fi miti foormulaa wayiitiin kufriin tun akkaataa adda addaa marji'a bakka itti deebituun qabdu amantii ta'e tan harka isa shakki waa si galchiti fuudhee shakkiidhaan fidee gandan taane ijoolletti yoo jee dhayitee waanuma akkasii jiru fakkaataa akkasii hikmaadhaan gartee gaafiidha mallattoo gaafii itti gootee gallakkisuu dirqama qaba. Gaafa nuti nama maraachinee asii gallakkisne maaqabarra keenye isin fuutanii waliin teessan rakkisaadha. Gartee nama nuti reebne hanqa seera san jalatti buluu waan san irraa jijjiiramutti hin finnu beekaa feete haa ta'u wallaalaa feete haa ta'u irra qabu hatta garuma shahaadaa keessa gartee maa ustaadan taane maata gara islaamummaa dhufte maaqabarra keenya hedduu gartee miiraaf ceetee gariin waa gooti isin hin beeytan jecha dheeytanii hojii gartee waan jala teessanii wanta gootan kun hin barbaachisu gartee nama nu keessaa kanuma aarufaa jira gariin ammas jarana wanti gartee waan bu'aa sitti addunyaa birriitti harkatanii miti bar waan akhiraatii qalbii ta'e namni si beekun jiru nama aaruu jira ilmi namaa kun hundi bifa adda addaatiin ni deema haalaa fi amala isaa kanuma irraa mul'attu jira waan garii dhokeeffatee deemu gamtaan si oofu yoo waa gartee iccitiin wahii jiraatte dhufee gartee namni yaani dubbachuu dandeenya nuti keessaan dubbana malee asirratti wahuma takka miiraan jechaan komentiin garee shahaadaa keessaa namni waan wal jiru jiru inni nu duuba deemee waa jiru garee teenyaa miti haa jiru nama jadii nama dhufee namni waliin turre gamtaan nu hojii deemu jira gartee ilma namaa jidduu ni dhufa beekumsa osuma qabu gartee yaani khaaruus numa jira ammoo carraa hin kan namtiif godhaa jira wal daddabarsanii beeynaa'u Osman jiru ustaanni fuudhi jee afura fudhatee deema namsa adii damee afurin naasaw anis irraabu kaanis irraabu dubartitti illee dabarsina tawaggummaa qabdu tawaa beeytu ni beeyna jechuu jara keenya nama amantii kufrii keessa gaafa jiru ture waan wangeela isaarraa ni haasaw quraanatti osoo seenin hanquma beeku sanirraa waan nuti beeynu ta'isiilleen beeytu nulleen wal beeyna jechuu ammoo tun eenyu amantii si keessatti akkam turte chaalenjii maal dur nu godhuu turte osoo islaamummaa dura gaafa islaamummaa keessa dhufte maal godhaa jirti akkasi beeku ture arra wal keessa laaqamte jarana wal keessa laaqamte haara wanu taate maqaa haara obaafattee gayyaati kanaaf waan kana sirreeffamuu dirqa maaliif loogoo dhaabbata loogoo tokko garee shahaadaa jennee qabaanne bakkeetti mari'annu bakkeetti barsiifnu eenyu akka barsiisu eenyu gartee gara gartaa da'awaatitti erginaa bakka akkanaa takka eenyutu gartee waan kana deebisaa waligalle dhaamsa kana eenyu dabarsaa eenyutu abaluu kana wajjinaan challenge ni naasaw jedhe of keessaa kan nu turre gartee nama hunda jennee joolluma gartee dhufte akkana haasawa wangeela gartee eenyu nu hojjaasa jette hin goonu nama itti goonu qabna inshaallahu ta'ala ba'aa tana hunda gartee namni gartee bakka takka yoo walitti deebise bareeda nyaanni nu gamtaan ka nyaatantu baraka ibaadaalleen akkasi birriilleen ta walitti fidatan amantii dhiisii maatii takka keessattuu abbaa manaatii fi haati manaaf ilmaanu yoo gamtaan yaada tokkoon deeman malee jidduu sanitti ilmoonuu hin miidhamti kanaaf gamana deemuun anarraa jalqabee annaan beeka suusii waan taate achi wali qabanii waa godhanii nama gartee nuti reemnee waan godhan achi taa'eeti joollee waan beeyne irratti dhaqee adda facaasuun dirqama kiyya gartee amma heddummaatti hundi soddoma nu taate nama soddoma dur nama sadii afuriitu waan nu godhu ture amma ni baay'ate dhiiraan nu baay'ate obbo dubartiidha duraan azaanu godhu ture amma gartee ijoollee hedduu baay'atee asirratti maqaallee wal ta'uun gaarii miti waan kana galgala kanarraa gartee dubbachuu qabna abdii mana abdiitti taaf goonee bi'iznillah ustaanni waan bareedu nu yaachisanii baatii ramadaanaatti nu dura jira baatii ramadaanaa tan itti fayyadamne gaafa seeyxaanni hidhame eenxeefillee gaarii nuufillee gaarii warra da'awaa gartee hordofuufillee gaarii inshaallah garee teenyaafis gaarii ummata inshaallah kumaatamaan islaamummaa fudhatu xarafa irratti tattaa'u jiru kaduraanuu gartee halkan shahaadaa qabsiise guyyaa gisee dhufe gooftaa Yesuus gooftaa jedhu hedduudha arra gartee ramadaana dabre daran bi'iznillah gartee waan ajiibaati agarra inshaallahu ta'ala waan rabbii jechaa daleynu malee garee shahaadaatiif daleynu miti garee shahaadaa namni nu hoggoon hin jiru rabbii fi nabiicha jala sallallahu alaihi wasallam deemna dhaabbata qaamni tokko nu dhaabee miti rabbiitu nu dhaabe irratti gad dhaabbanne akka islaamummaa nu kannetti dhugaa rabbii rabbumaatu garee shahaadaa tana nu kanne malee namni gartee qaamni tokko haa garee shahaadaa gartee hundeessina kan jee hin jiru kallattii adda addaarraa
dhiiraa fi dubartiirra takkaa walitti hin buune walin saaxille walin arrabsine aqiidaan isii tokko gartee karaa rasuula sallallahu alaihi wasallam malee waa takkarratti waan wal dhabdu meeqaan ni fashaleessina jedhee wallahi dadhabe abadan gareen shaadaa yoo numa duute qofa addaa baati malee ta'utaalee asii achi dhaqees ofumaaf gartee bakka hin taane dhaabbata malee isiin tun hin miidhamtu waan rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhaabee keessa jiru waan rabbi beeku waan rabbi fadhe daleeydii waan rabbiin argu daleeydi jara keenya takki tana gurratti isin cala'u takka dhaabbanni gartee namni tokko hundee isin jiru hundoytee beekamtee leellifamtee biyya teenya oromiyaa irraa kaatee addunyaa tana maraa leellifamtee garee loogoo tana taban sa'ina ulamaa'ii addunyaadhaa tan qabnu quba qabaa beeka isa qabrii jiru malee warri biyya lafaarra jiru gartee waan isaan mallatteessanii taatan jedhanii lafaa fi qilleensa irratti illee dhaabbate waan akkana dhaabbatee miti beeka waan guddoo jara keenya hojii guddoo hojii nabiyyoota dalagu jirti hojiin nabiyyoota beekumsa irratti hundoyti beekumsa irratti hundoyti karaa dhugaa irratti hundoomti waan dhugaa irratti hundoomti kaayyoon isiidha galmi isiidha karaan isiin irra nama yaamtu wa innaka latad'u ila siraatin mustaqim kana malee waa takka gartee akka nabiyyichi yaameti da'awaa goona malee akka nabiyyoonni yaamanitti da'awaa yaamna gartee لا إله إلا الله رتي محمد رسول الله رتي يا من قرتي نبيوتا هند إساني قرتي أسوأ والإنشال تفني قرتي هند إسي يسوس ما خنجرو خنا جولين تنجي سينا إساهم بيتو إسلامتي سينا محمد إسراقو بانقابو جرنا سينا نبيوتا أسوأ من بين ركسا جرنا بقولنا تقوق فرتني أديس تقوق فرتني ديمون نمركا أم بكان من بين أبدا تنسين والله تنسينو تكينيا متي ناف بيكمسا guyyaara namni umri illee dabalata beekumsa illee dabalata birri illee dabalata sa'an tun illee guyyaara gartee namarra naannoyti beekumsa namni akkasitti dabalachu ati ganta kana garee shahaadaatiin miseensa taa'u jette kootu beekumsa keetiin kootu namni si dhorken jiru si qaxxaru nuu miti gartee waan amantiiti sumuuniin hin jirtu jara keenya namni dhaabbata akkama kiristaanaatitti gartee waatti kannee deeme achi lalabu jira abadan imaamni masjida salaachisu sumuuniin fudhatu kan garee shahaadaa keessaa sumuuniin fudhatu خولي سانمو غيارا فران اسلالا سعدي الدمي افر دلغچا اولي كونكولاتا غيسا انيس دلغارا استانيس دلغارا تكا غدان عبدي موسى هوجي اسا كيسا حتى كرئب تيفتوس كلف قطتوس كمبرتوس بكبرتو تاي او فاجرا اكو مت امانتا تناتي غوا دابني تو كوات كانو بيا فرنجيرا نورويرا امانتير واني ما غرتي يعني امريكارا ميسنسا غداني دابتا غلك سموني تكني وانجيل اركا خايني gartee gumaata hojii isaantiitu tana jarri waa fudhata dalagaaf dalaga malee waan waaqayyootiin waan rabbiitii miti nuti waan akkasiin jirtu sumuni irratti fudhatin jedhe nabi Muhammad namni irra fudhatun jiru gartee yoo masjida ofii ijaareeyo imaama ittiin ta'u yoo namni biraa hin jiraanne malee sumuni namni itti fudhatun jiru kanaaf akkasii jirra dubartiin teenyaas sirraa'uu qabdi gartee isiin gara islaamummaa dhufte kaayyoo isii barnoota isii itti fuuftee barsiisu amantiin islaamata si dhorkitu jiru barannaan فعلم بيت ربي كان كي دينا سم بينان اتفوا في دعوة آيات وكتابات ركب سيسي كان ديسي دعوة نقول أف جمانا رفني نوتي برتشو لدرا قرتي برتة اتلالب ده بإذن الله وان كان وجيرة تدابو كمنا نجرة سيري خيني ساني هنشارمو هموفويني قمتان ديمنا إن شاء الله تعالى kan dide gartee nuti hin sodaannu labsi mana abalu jennee gaafa dhufnee gartee maqaa nu barbaachisu gaafa moggaafnu gaafas gartee inta halamro osoo chin dheyne namutu koottaa nu jala gaafa mannis yoo hin banam nuti sa'a 24 jira jara keenya hanqa lubbuun fi fonnu keessa jiru ni jirra gartee manni abalu haa banamu kan abalu haa balamu nurraani malee namni banu jiru abdii Musa ajaja gartee garee shahaadaa nuti waliin deemnu malee hin banu akkas turre deemneen lallabnuusi ofiif nu dhufti yooni dheynees bakka takkaa dheyna bakka san yoo nu barbaachifte gartee manuma kiristaanaatu yeroo si barbaachisu qabdi gartee tiktookiinu yeroo banuu nu barbaachisu qabdi kanaaf hundani beeytan inshallah taala osoo maa qabe isinirran keenya inshallah amuma gartee gurra liman alqasama wa shahid namni as jiru kan gurra qabu kan dhagahu kan ijaas qabu yoo isinii galte akkana yoo gaafa isinii galu guyyaa isinii galtu dhufa jechuudha maqaa keessan takka takka jenne mana kanarraa dhaabbadha inshallah jarana an qaroma jechuudha jazakumullah ustaata ani dalau qabna ustaa faraanis dhufani ol galcha inshallah iyyakumullah barakatuh safar hanase ya dubbatu akkesin injere kana sirritu battani ya jamaa waan abu muazzis injere kan hubattani milata
Abu Muaz wanni isinin jedhan sirriitti hubattan jedheetii yaada. Yaa jamaa garee shahaadaa jechuun garee waa fudhachuu yookaan waa hojjechuudhaaf duniyaaf jecha wal geessedha miti. Ani Abu Mu'aaziin ani asumarratti wal barre malee Abu Mu'aaziin takka akka isin Facebook irratti beektan sadillee hin beeku takka argeeyyuu hin beeku. Jiruu kiyya irratti argee hin beeku asumarratti wal barre. Egaa sani akka obboleewwaniitti walitti siiqu. Farhaaniin hin beeku. Farhaan nan beeku. Abu Mu'aaz nan beeku. Abdii Muusaadhaa hin beeknu. Khalid ijoollee as jiran kana guutuu Rabbi subhaanahu wa ta'ala walitti nu fide hunda isaaniidha. Eega dhufne ammoo Rabbi walitti nu fide Rabbiif jecha wal qabanne akka obboleessaatti wal qabanne sini galtee akka obboleessaatti wal qabanne jabaanne dhaabbanne da'waallee hullaasne aga hundi keessan dhageessan garee shahaadaa ka jettee peenteen ijjituu fi ulamaan Itoophiyaadhaa hundi isaadhaa akka Oromiyaadhaa sila guutuun isaatti akka Oromiyaa bira dabree warri afaan Amaaraa dubbatullee hin beeka guutuun isaadhaa. Garee shahaadaa jechuun waan akkana hojjechuu jettee waan akkas hojjechuu jetti. Ni beekan guutuu isaanii ni beekan. Sini galtee fakkeenyaaf amma yoo fudhattan isin nutuuhuu xiqqoo siidha mashguula ta'e wanna jedhe malee fakkeenyaaf amma Ustaaz Heedarin ni beektan itti gaafatamaa dargaggoo Itoophiyaadhaa jechuudha. Heedar Kadir ni beektan Ustaaz Heedar Kadir. Amma kaarii garee shahaadaati. Mariisisaa wannaani eenyu kana mariisisaa garee shahaadaati. Gaalee Abbaa Boor Ustaaz Gaalee Abbaa Boor Faatillee ni beektan. Badru Ustaaz Badru Faallee ni beektan. Sufiyaan Faatillee Ustaaz Sufiyaan Faa ni beektan. Jarri kunniin sila nutuu huwanna jedhee nutuu dadhabeeti wanna jedhe malee jarri kun hundi isaanii ni beekan warra garee shahaadaa keessa jiru. Laakiin amma fuulduratti inshaAllah Rabbiin keenya yoo gaddaa jabeessee gad nu dhaabe nu hojjanna jechumatti yaadna nutilleen jireenya qabna isinii galtee ilmaan jireenya waan qabnuuf jecha saba saniif jecha mashguula taaneeti akkuma keessan kan nuti bara asirra teenyee waan tokko wallaahi wanni isin hantuun isin nu kennitan jira yaa jamaa hantuun isin kennitan hin jirtu hantuunni nama muslimaa dhaabbata muslimaa tokkorraa wanni awwal argatu hin jiru farhaan argatu hin jiru abumaal argatu hin jiru yeroo lullullee yeroo tullullee yeroo hundaa wanni dubbannuuf haga rabbiin keenya nu laafiseef rabbiin jaalachiifna jenneeti rabbiin keenya akkuma afaan dubbanu kana nu haa godhuti. Namarraalee wanni barbaadnu suma kana nuti. Garee shahaadaa jechuun dhaabbata wayi namoota muraasaa awwal farhaan Abu Mu'aaz jechuu qofaa miti. Laa akkasina yookaan namoota bebbeekamu kana qofaa jechuudhaa miti. Kanaaf yeroo hedduu farhaan illee isinitti dubbate namni hundi isaati dubbu. Yoo arrabsuu barbaaddani awwaliin arrabsuu dandeessu. Farhaanin arrabsuu dandeessu. Abu Mu'aaz arrabsuu garuu garee shahaadaan arrabsinaa wanni jennu saba kana. Maaliif jennaan garee shahaadaa jechuun nuti akka inni jiraatu gooneen nama rabbiif jecha da'waa bakka kana munaadaraa kana keesseenee haga danda'in difaa'atan siraa kana godhuudha wanni kun ijaarre. Fuulduratti ammoo yoo rabbi nu laafise ka waan kanaa oliidhaa hojjenna jennee yaada ni qabna. Rabbitu nama taasaa keessa rabbitu nama mijjeessa rabbi nu haa mijjeessu isa kanaadha. Namni ammoo jidduu kanaan bahee lakki jidduma kanaan ultaalee tumaananii akka garee shahaadaadha taa jedhee tultultultudha sun sirriidhaa miti eessayyuun ga'u. Dabalataan amma sammuu hin diiga jedhee yaadu wanni waan diigamuudhaa miti kun akka diigamutti ni ijaarame. Wanni waan osoo waan nuti dhiyaannee ni ijaarra jennee nama yaamnee ijaaru taane dhugaadha diiguu dandeessa. Wanni waan diigamu miti awwal osoo waan lakki garee shahaadaan barbaadu jedhee wallahi in socho'u asirraa gareen shahaadaa asuma jira. Wanni garee shahaadaa jedhamu kun asuma jira asuma dhaabbataa jechuudha. Osoo Abu Mu'aaz lakkiin barbaadu jedhe asuma jira kun. Wanni waan da'waati garee shahaadaa jechuun mashruu'a da'waati malee mashruu'a ashkaasaati miti waan namaa wal qabatuudha miti jechuudha. Sini galtee waan namaa wal qabatuudha miti jechuudha. Kanaafuu insha Allah ta'ala haga dandeenyeen islaamummaa kana geessuudhaaf akka xaarrutti islaamummaa kana aqiidaa sahii irratti dhaabbannee alhamdulillah rabbiin keenya nu laafise namoonni asirra jiran kun guutuu warra aqiidaan isaanii sahiyaati. Qubuuriin tokko nu keessa hin jiru warri qabrii jala deemu hin jiru. Alhamdulillah aqiidaa sahiha aqiidaa salafa saalihaadhaa warra barsiisuun disaadha. Sini galtee yoo dogongorre wal sirreessaa waan hanqanne walii guutaa sini galtee waan hanqanne namni biraa guutaa akkasumatti wajjin deemu jira. Isa kana irratti ammoo gufuu ta'uudhaaf ijaarina. Rabbiin isin dhabamsiisa wallahi dhugaaf isin jedhaan. Wanni kun waan rabbiin dhaabe akkuma Abu Mu'aaz jedhan waan namni itti yaadee dhaabeedhaa miti waan kana gufuutti hin ta'ina baarakallahu fiikum. Akkuma argitan tultul jettanii baatanii akkuma tasaa
wagguwaan kana garee shaadaa waan jedhamu kana isinitti fakkaatu waan awwal TikTok ma banatee ol baheetu man beeka macaafni Yohaanis akkana jedha jennaan gareen shaadaa waan ijaaramte isinitti fakkaate. Yookaan Farhaan bahee waan dubbateef jecha gareen shaadaa ijaaramte waan isinitti fakkaate. Farhaan kophatti nama lallabuu danda'u. Abuun waas nama lallabuu danda'u. Anillee akka danda'e tokko nama lallabuu danda'u. Laakiin ammoo akkasii miti garee shaadaa jechuun juhuuda kana hunda isaa dandeettii kana hunda isaadhaa walitti fidamee kaameraamaaniin jira as keessa. Basaasni jira as keessa alhamdulillah. Warri jira keessa seeneetiin baxaabbatu jira. Warri viidiyoo mummureetiin facaasu jira. Kaasii lallabu jira. Sinigaltee alhamdulillah namoota hedduu jira namoota dandeettii qabuuni ka diinaa barate jira kan wannaan jiruu duniyaa kana jechuun beekumsa jiruu duniyaa kana barate jira. Namni hundi isaa kun hundi isaa wal gaheetii waan kana ni kaddamna fedha ofiitiin jechuudha. Osoo nam tokko san kadhatin waadaan nuti walii gallee durarraa waliif qabnu namni garee shaadaatti makamu kamiyyuu kootu sheeka keenyaa jennee tokko isaadha ka waamnu hin qabnu nuti. Kombortaa uffatee yeroo hundi dubbanne sagale. Kombortaa uffatee nawaa maani sheekaati kootta daawaa godhinaan jedha hin jiru wanni akkasiidha. Kombortaa baafadhuutii kootu fedha kan keetii itti makami cabsiiseeni jennaan. Garee shaadaa akka kanaan malee akka biraan seenamu. Kootu sheeka keenya nuu seen hin jennu nuti. Cabsitee seennaan khalaas si qeebal. Amma mucayyoo tan argu jirtan mucayyoo na birjina jala jirtu kan. Khalaas cabsitee seente nuti ammoo isiin dinni kun as taa'u jirti jechuudha. Kabajaan taa'u jirti. Yoo lallabde manillee itti dhiifannee biraa deemne. Intala jenneen tuuffannu. Cabsiiseeni rabbiif jecha ni hojjedha jedhiiti. Yookaan ammoo ani sheeka jettee yookaan kombortaa uffatee teessu taate maamaa ofitti ultee teessaa yookaan nayaa maamee anillee macaafa tokko beekaa yoo ta'e hin yaamnu kan akkasii dhaasan. Abbaa feete ta'e guddaa feete ta'e hin yaamnu kan akkasii dhaasan. Cabsiiseen. Cabsitee yoo seente hundi isaa warra cabsee seeni kun hundi isaa. Abdi Muusaa kunoo cabsee seeni barate eegasanii cabsee seeni. Ijoolleen hundi isaanii warra cabsee seeni keessa jechuudha. Sini galtee beekaa nama akkasiidha barbaadan rabbiif jecha ni hojjedha jedhee uf qabee waan danda'u. Abdi Muusaa kun wayita simbirri isa jala cuucuucuu jettuun dhageessanii misa. Inni dhageessanii misa galee lukkuudha. Achuma lukkuma san bira dhaabbatee lukkuu sanii ofirraa Farhaanin makiinaa keessatti argita yeroo baay'ee Abuun Waaziin mana yaalaa keessatti argita. An ammoo anam sa'aatii kana yuunivarsiitii keessa jira. Yuunivarsiitii keessa jira. Manni kun amma mana kiyyaa miti kuni mana ankiraa fudhadhee miti mana yuunivarsiitii tamaam doormii keessa jira. Inni kitaaba walitti qabadhee kun arguu jirtanii miti isaa. Kitaabaan kun kan sheekummaaf kaa'adhee miti kan barumsaa jedhama. Eetti mul'ataa miti isaa. Kitaabaan sheekummaaf as kaa'edha miti kun kan barumsaati. Kitaabaan kana of bira kaa'ee asiin kompiitara of bira kaa'ee sa'aatii si wajjin haasa'ee asiin waa barreeffataa asiin achi hojii manaa jedha asiin maal jedha akkasumatti hojjechuu jirra jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu haa laaffisu akkas barbaanna. Isin galtee akkas barbaanna. Olii gadi hin kakaatina. Mana bakka garagaraatti hin banina isiniin jechuudhaafi bakka garagaraa facaatanii nullee facaaftanii nullee facaasuu hin dandeessan inshaallah nuti asirratti deebina umallee rakkoo hin qabu. Ufii keessan hin faca'ina bakka garagaraan oliina jechuu barbaadeeti. Rabbiin kiyya subhaanahu wa ta'ala isin haa tiksu waan jetta yoo qabaatte waa jedhaate Abuun Waaziin kan Ustaaz Farhaan dabarsaati. Wanni jedhu kun namni akkuma isin jettan galatooma Ustaaz Farhaan salaamu alaikum itti geessanu. Baga gartee shaafana jala geessan warra xumuratu rabbiin waa godhu kan soomanis kan qadaarra jirtu warra xumuratu isin haa taasisu shamarran dhiirrittinis numa qabdi inshaallah. Yaani namni nuti afeerraa goonuuf takkaatu hin jirtu kootu afeerraa waraqaa afeerraa goonee daawaa kottu godhi abadan ofii hojii rabbiiti gartee ofiif baratee gartee beekumsa isaa faranjiin sell yourself isin jetti ofiif of dhaadheessi kottuuti gartee argisiisi jetti miti gartee nabiyyoota qofa rabbiin filatee gartee ergata. Ilma namaarraa tuuti takka isinirraa haa taatu rabbiin jedhe. Tuuti san ofiif taatee ani kun baradhe jee dhufa. Namni afeerraa gooneef sumuun itti kanninee filaayir waraqaa itti ergine waan ni jennu hin jirtu. Shamara taatus dhiira taatus jibbaa miti tun takkitti tana beeka. Hojiin ati jiraattuuf namni hundinuu lubbuu isaatii fi yaamsa karaa rabbii keessatti nama yaamu akhiraa fi shamaraa fi dhiiramaan taane kun akkuma gartee Jamiilaa faa jira Nasraa jira cufti calaw hin jirti. Sumayyaanis achiin numa jirti hedduu. Gartee kun hundi ofiif dhufee garee tana gartee qaawwa jirtuun cufajee achiin seene namni takka kootu bakka kana hojii tanaas imalaa jaamtee jirtu bakka adda addaarra jirti gartee ganda kutaa adda addaarra ganda adda addaarra dhiiraa fi dubartii malee saalli biraan jirti hunda if keessaa qabdii jechuu jara keenya kaameerarraa kaasee kan garee tana to'atu
kan ayti waraba kan iccitii nu fidu gartee kan waan hunda godhu alhamdulillah rabbiin oofeetuma akkuma wakamaa ifi gartee nuti jaalanne godhee rabbiin nu argamse dhugaa rabbii takkaa ustaad awwalan bilbiletti bilbilee takkaa argee hin beeku akkuma inni jedhe wallahi waligalee farahaan duru social media wal argine malee ustaada tiktok ma keessa walii dhufne ustaad awwaliin takka kharabira rabbi khair ila guyyasan walin nufide wallahi guyya tokko eessa dhalateen jennenan takkanaan hin jenne adeemsuma keessa loqodaan walirraa faama adeemsuma keessa namni dhufa malee guyya takka keeysaan asirratti ganda kamii ati abadan gandumaaf hin dhaabbanne ka islaamummaadha nama nuti aqiida qabna ni agarra aqiidaan fokkottuun ofiifuu ifa baati adeemsa keessa akkana waligalee gareen shahaadaa waa hedduu asirraa cufaa jirti aqiidaa fokkottu bilaa mawjuudis guyyaa dhayxee rukuttuu jira gartee suufiyyaas guyyaa rukuttu durriyyees guyyaa rukuttuu jira gartee kiristaanas nagahan waliin jiraachaa kiristaan ofirraa rukunnee dhorkinuu jira beeka meeqa waliin jiraachuu turre wallaahi laziim barsiisota faarfattoota daaqoonota ijoollee kiristaanaat walumaan jira muraasa ka gartee irratti duullee maqaa addaa kan hin ofirraa baafnu waligalee gaafa inni nama rabbiin filate nabiyyoota gartee Iyesuus marraa dhorkaa jirraa min jirana wangeeluma isaanii irratti akkana hin jedhinaa jenneeni dubbiin kun akkana hin jedhamu rabbiin waan kana hin jedhu jenne aadattuu namarraan tole akkasit deemaa jirra alhamdulillah guyyaa jimmataa faraan qabate gareen shahaadaa isniilarraa ila hanqa guyyaa gartee rabbi subhaanahu wa ta'ala saa 24 ni jirti mee guyyuma tokko cufamte fida akka jedhe tokko gaafa gartee warri Eeshiyaa kun warri Afrikaa kun gartee cufe Ameerikaadhaan banamtanii isin saa 24 osoo jedhe gartee habtaamuu tokko ani gartee barsiisaa tokko osoo gartee isin gartee osira jirtanii ani kiristaanallee keessaa bahee islaama toobaadhu ani kiristaana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abbo hafuurri hamaan kun harukutu obbo si haa rukutu rabbi obbo abbo warning game buuste obbo birraa si haa buustu cabbiin jedhi kana maali buuste sa chaayinaan badde dubbiin babaddee jirti zamana kanaanallee guyyaa lama akkasin darbatte harka yoo sochoosa waan lolaa jiran itti fakkaata na fakkaata fananjiin sodaas seenti السلام عليكم استاذ من الشيطان الرجيم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقعوا استاذ فرحان جرتني إذن أركان الزوجة زوازني بجج نرفته ولا برباده برباده إذا بكيت من أجل رتاتا كمان لا بيرو أجر تنو سيروان وزاوت عليه سبحان الله لا بيرو مرة يوم ولا تنيم أكملت أعوذ بالله أكملت موسى أجايب والله أيه وانا إيفا من أقول أشياء كمار يرو تكا إيفا من أقول أيا دوي دبر سجرا وسافران اتبو فامي واني جدا ما كربت هاي فول هاي بارك الله فيكم واني مهمي ويرادو بس أنا ترتني واني دبتشي كفتي دبانو يروتي دبانو أبدين وات وجرو أجينا نجتوله حقيقة دبتشو داف waa'ee garee shahaadaa irratti dubbataa turtan hedduullee keessan deddeebii waan isin kan awwaliin miti kan abumaal miti kan abdii miti kan warra kaanii miti gareen shahaadaa isinitti meerraa kan hundumaati jenneerra garuu maqaa garee shahaadaa waan moggaafateef takkaa immoo ani farhaan beebii doo waan waraabeef yookaan immoo ustaaza walbaanii viidiyoo wayii waan waraabaniif viidiyoon sun yoo nama mufachiise nama viidiyoo sana waraabe gaafadha akka tasaa jiraate garuu wanti akka ergaatti dabarsuu barbaadu shabaabota ol deemaa jirtan obbolowwan ol deemaa jirtaniif ergaan kiyya walaa tanaaza'u fatafshalu fatadhhaba riihukum laal bara nutii fi ustaaza walii fi ustaaza bumuwaazirra turre takkaa nuti mana banee taa'u ustaaza walii mana banee jiru farha mana banee argitanii takkaa bumuwaaz mana banee jiruuti awwali banee mana argitanii beektanii takkaa guyyaa tokko nurratti argitanii beektanii takkaa argitanii beektanii
isin shabaabonni ol guddataa jirtan ammoo silaa waan qudwaa godhattan tokko qabaachuu qabdu. Waan waa dubbisnee dhufnee qofa hundi keenya maskootii banannee ol fiigoo osoo hin taane warri nu dura turan akkam turan laata? Waan kana akkamiin asiin gahan laata? Akkam goonaa wanti kun dhufee as ga'e laata jettanii wal ilaallachuu malee kun mana isa kanarratti bane inni kun mana isa gulliitii wayitii gabaa kolfee jedhan biratti gulliitii kuchi. Amma taroona keessa kuntu argaa jirtanii akkam akka keessa jirtan nuu argitanii bara sana. Barri suni barri amma akkam keessa jira isin wanneedha hedduu dubbachuun barbaadu waan kana. Hedduu dubbachuun barbaadu. Bara nuti daawwaa gochaa jiruu fi bara isin amma itti jirtan maaltu garaagarummaan jira wal ilaala. Kunis mana kophaa isaatti banatee mataa raasaa kunis kophaatti mana banatee mataa raasa. Ishbiikum. Quraan itti seenee gochuu eenyuun nama dhorke. De mana daawwaan godhamaa jiru tokkotti seenanii daawwaan gochuun xiqqeenyaa miti. Isinii galee guddina malee. Dirqama mana banuu narra hin jiru. Mana itti namni walitti kuufamu tokko jira. Namni sana deemnee achi keessatti wal dhaggeeffachuu walirraa barachuu. Yoo hin taane immoo jala teenyee dhaggeeffachuu. Yoo dadhabne hoo dhiifnee keessaa bahu. Walii gallee haqiiqa dubbachuudhaaf gareen shaadaa ka durii toon malee ka duriiti gadii miti. Laakiin ammoo dhaamsa ustaaza wal jireenya mataasaa qaba, farhaan jireenya mataasaa qaba, muwaza akkas qaba, inni kan hunduu akkasuma qaba. Borgaaf tokko garuu wanti isin fudhattanii deemuu dandeessan yoo akkam taane daawwaa kana galmaan geenya waan jechuu qofa sammuu keessan kaadha billaa aleekum. Yoo akkam taane qofa beekamna jennaan wallaahi numa kufta. Yoo akkam ta'een beekama jennaan wallaahi ni kufta takkaa beekamte illee argattu hin beekamtullee. Garuu yoon akkam ta'een aduwwii rabbii kana manatti ishee galcha yoon akkam ta'e quraanaaf hadiisa kana irra taasisa jettee yoo deemte garuu wallaahi osoo ati hin beekin rabbiin irras taasisa. Namni as keessaati beekamee dhufa jedhee hin jiru ani hin beeku. Awwalooti akka tasaa utunuun laayibirra jiruuti dhufanii itti seenanii daawwatti. Anoote namoota lallabdu argeen itti seene. Kanaa miti biildiingii kiyya quraana qaraayisuu ture laayibirri. Abu Muwaazooti akkanaan itti seene. Innis biildiinsaa kanaan ture. Garuu nama rabbiif jechitee rabbiin isiniif ta'ati. Adaraa keessan rabbiif jecha rabbumaaf ta'a rabbiin isiniif ta'a. Yoo sana hin taane garuu waan takka rabbi biraallee nama biraallee dhabuuf deemna nama ikhlaasaan hojjete qofatu rabbi biratti illee jaallatama nama biratti illee jaallatama. Sana immoo ofii keessan ilaala. Hagam tokko nama biratti fudhatama qaba. Namni nama biratti fudhatama qabna rabbi biratti illee fudhatama qabu. Maaliif namni nama biratti hin jaallatamne rabbi biratti illee hin jaallatamu. Li'annahu rabbiin subhaanahu wa ta'ala ergamaa rabbiiti sallallahu alaihi wasallam maal jedheen malaa'ikoota isaa ergeetiif hadiisa sahiha keessatti yaa Jibriil malaa'ikoota waameeti an ekelee jaalladheedhaan jira lafa irraati nama sana ani jaalladhe isinis jaalladhaa ammoo ummanis akka jaallatu isa rabbiin subhaanahu wa ta'alaati. Rabbiin si jibbinaan inuma jibbamta. Yoo ati rabbii jettee hojjette malee immoo rabbiin si jaallatu. Riyaadhaaf hojjettee jennaan hin kasaarta. Waanuma hojjetteef argatta. فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثلاثة نماف أبين جتانان وأنا مثلا أرجعته بك عليك ولا أجري نكتي برا براته لكن جت كلمة ربي كان أولا تاسفن أدراني سنين جلا إرجع ما ربي صلى الله عليه وسلم قال من هاجينيو أدراني سنين جلا وأنا كان أنا لا هندور أكمل ما تحاولي بنا شديسا والإجتة والنالتة والله ربين ككتاني لا يبير لالي أول جرا مو هنجرو أبدين جرا مو هنجرو جري لالو مالي إنسانون من بنتلو إيش رأيكم؟ مالف ما بنت يتاول لالي لا وانا نداو أقول أجرو داو أكن أول جو تشاجرو سابدين جو تشاجرو جو تشورا كارامي وانت أدى مال تجرو كفين جلتها تكامل سنة يوندن دلنا بتا بكا kota lallabadhaa kunoo manni abdii balaadha. Mamisoota wal banaan kota seenaadhani gaafa honteedhani hin jirtan. Gaafa girri hin seentani gaafa namni immoo biizii ta'ullee hin jiiftani. Lallabadhaa manni hin jira. Carraa isinii kennama kota hattaa dhiirota miti warri dubaraallee kota ekspiriyaansii fudhatu asitti lallabattu isinii kennina carraa jedhame. Isinii galee aslan wannumtiyyuu nama barsiisuun yoo namni tokko aalima gaafa jedhaniin yookaan immoo nama barate gaafa jedhan sheeka wayii jala taa'ee gaafa inni barate
Sheekni sun immoo qaraa'is isaan jedhedha. Barattoonni illee barumsa irraa fudhatti kana beektu mi yaa jamaa. Waan akkasii kana mee fudhadhaa qaayidaa kana fudhaati kaa. Yoo sana taane milkoofne. Maa abdiin koo mana banadhame kan itti kenname adaba inni ittiin taa'ee dhaggeeffatee gaafa lallabedha nama biratti lallabatee wanti jedhamu khalaas amma kan bakka nu bu'uu danda'u. Abdiidha jedhamee abdii kenname hundi keenya keessaa gallee jireenya mataa keenyaa uffataarra gaafa dandeenye namni gaafa dadhabne immoo teenya abdii jala dhaggeeffanna. Bakka atis bor dhuftee akka sana yoo taate namni kun daawaa qophaansaa banee namni bira hin jiraanne illee islaamummaarraas deebisuu danda'a. Jaraaf illee macaafa jaraa keessa dubbachuu danda'a siin jedhamee calsiin jedhama. Garuu hoo yoo abdiin asii banee achiibanta taate waan akka faayidaadha hin qabu. Kanaafuu hundi keenya rabbiif jechaa hojjennu rabbiin nu haa milkeessu. Waan itti hojjennu kana rabbiin galmanuuf haa ga'u. Itti gammanna malee immoo itti wannaa hin jennu. Wanni tokko itti fayyadamnu hin jiru. Haqiiqatan ani wallaahi boo'i torbee darbe keessa argitan mana warra amaarotaa taa'uu jalqabe seenee khalaas afaan amaariffaatiin jalqabadhe maaliif siin soba. Afaan amaariffaatiin daawaa jalqaba khalaas afaan oromoo jedhamu nan dhaaba jedheeti. Wallaahi mana amaariffaa seenuu jalqabe. Inumaa yuutuun sammuu sana bana dheeraadhe afaan amaariffaan daawaa godhe malee afaan oromoffaa dhaabuuf ture. Maaliif yoo wallageetti diinii tokkoof deemnadha hin jedhamne zim jedhanii akka barbaadan ta'uun barbaachisaadha miti. Nuti waan qabannee deemnuu qabna, waan jala deemnuu qabna. Akkuma quraanaaf hadiisa qabnu namoota illee wal kabajnee wal jala deemnuu qabna. Isinii galee. Kanaafuu adaraa keessan diinii keessan galmaan gaadhaa. Diinii galmaan gaachuun kophaa mana banatanii osoo hin taane mana ijaarrachuun kophaa qanii citaa wayii fudhatanii dhaabbachuu osoo hin taane citaa isa mana kanaa hir'ate fuudhanii dhaqanii itti dabaluufi malee citaa mana tokko ijaaruu danda'u. Inni kunis dhufee citaa sanarraa fudhatee kunis kanarraa fudhatee kunis kanarraa hidhatee inni kunis utubaa kanarraa fudhatee deemaa taate mana tokkoon ijaaramu jechuudha. Silaas mana tokko sirriitti bareechanii ijaaramu inni kunis asitti akka mana wayii wanti wayii jalqabeeris kunis qaawaa wayii dhiisee jechuudha. Manni kun guutuu ta'e hin taane agartanii silaa utuu citaa kana jarri kun asii fudhatanii deemuu baatanii bakkuma tokkotti fidanii jiraatanoo mana bareedduu citaa bareedduu wayii hojjetamaa ture jechuudha. Kanaafuu baarakallahu fiikum rabbiin isin milkeessu. Rabbiin warra islaamummaa kanaaf humna ta'u rabbiin waa taasisu. Egaa rabbumatu eega islaamummaa nadhaa miti, awwalii miti, abdiidhaa miti kan eegu rabbi. Laakiin abboo sababa taanee waan tokko galmaan ga'uun nurraa barbaachisaadha. Tole, inshaallahu ta'ala jabaadhaa waan kana gurra qabadhaati shabaabbonni hin beektan isinuu warri ol dhufaa jirtan. Warri khulafaa taatu jedhamtanii eegamaa jirtan hin beektu. Warri ol guddataa jiran waan kana borjaratu fuudha jedhamee abdii isin irra godhamaa jiru hin beektu. Hin beektu ofii of beektani. Kanaafuu ergaan kun gurratti akka isin buutu barbaadeen irra deddeebi'ee dubbachuu jira. Kun keessani bor garuu itti bilchaachuu barbaachisa waan kun. Itti bilchaadhaa. Haadhuma argadhee far'a dubbiseef osoo hin taane akkaataa nam tokko yoo gaafate akkamitti deebisa yoo gaafatan akkamitti deebisa akkamuu godha bishaatina barbaachisa wanti kun isinii galee. Dadhabdanii wallaaltanii jechuudha miti. Garuu hoo bishaatiin sirriitti bishaachuu ekelee jalatti bishaate ekelee jala dhagaa guddate ekelee jala ture akkaataan haasaalli nama sana fakkaatee kan qoraxxoxee lafa buusuuf jira isinii galee akkasuma akka taatan barbaanna. Akkas jazaakumullahu khairan ulfaadhaan gama kiyyaan xumuradheera. Namoonni dubbachuu barbaadan yoo jiraatan haa dubbatani yoo karaa achi immoo gara labaatti deemuu illee hin danda'ama.